Nasinin jedhu ijoolleen arsii wanna isiniidhaan dhugaa waaqa. Haguma sanuu kan nama dhaga'u isini sammuu qabdu nama dhaga'u nama naasuu laphee keechaa qabu rabbii isin uume sodaadha wanna isaan godhan gochaan ittiin deebisina seenaa xuraa maqaa arsiitiin akka hin dhaamne jara nanumarraa hafu akkuma gootan godhaa kan qalame kan du'e kan jiru haa jiru akkuma godhaa gara araaratitti deema akkana goona akkasitti deeffannan jedhina kuni bar wallaalummaa argite wallaalummaa nama ummata of hin beekne nama godha malee beekumsaa miti. Odoo diina keetuu ta'ee alaasitti dhufee wanuma faqqadillee hoo ta'e ani hin beeku ani kana waa keechan namuma namatti aanu gorfatu namuma namatti waa irra namarraa waa dhagoo gorfatu obboleeyyanti adaraa waaqa keecha wal gorsa wanta akkanaa kana nurraa haa dhaabbatu viidiyoon gadi bahee sabni borutti nu arrabsa ijoolleen teenya boru mataa gadi qabatti ilmaan teenya boru mataa ol qabatee deemuu dadhaba isin warra akkanaati warra dhiira fi dhiira akkana wal godhu isin warra dhiira fi dhiira viidiyoo sun bar keechan natti ergite ijoolleen duraanii ijoolleen guruppii keechatti ijoolleen amaaraa guruppii viidiyoo dhiira fi dhiirra lungatu jarana waraana maqaa waraana bilisummaa oromootiin arrabsaa jiru isaan akkana wal godhu achirraa dhufanii akkanatti suuditti akkana wal godhu jedhanii rabbi isin uume sodaadha isin nama namatti aanu gorfatuuf malee waan biraatiif isin kadhanne dhugaa waaqa naasummataa nu nyaate wama dubbannu wallaallee namni cal'isee afaan ofii qabatee ta'a namni rifanneen jira jettanii yaaddan dogoggortanii jirtu warri gammade hin beenna warra gammade hin beenna warra duraa oromummaa jaalanne warra duraa oromoo ta'uu fi ta'uu dhabuu isaatu addan baaf isaantu gammadee miidiyaa kanarra kaasee takka goomentiidhaan takka kaaniin baga akkana gootan jechaa jira jarana namni naasuudhaan afaan isaa qabatee taa'aa jira of jibbee namummaa oromoo ofiin jechuun nama jibbisiisa nama qaanechaa wanni isaan godha wanna nama saalfachiisu isinitti dheerachuu galatoomaayii nagaan naaf tura. Galatoomii obboleettii keenya namni hundi osoo akka kan kee kana dubbatee nageenyi yeroo dhiyootti dhufaa namni kutaa biraa irraa akkana yoo haasa'e irraa bareedaa kabajaan leesiin malaa ulfaadhu sin jedhaa jaamsitti fuufi. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirtu akkam nagaa? Maal jirraa boo nama qalan jedhaaranii obboleessa kee jiru maaltu jira? Tokkoffaa namoonni akkana dubbii fus godhanii fiigan kun otoo gad dhaabatanii waan qabataman qabneen waan agartee harkaan qabne ragaa harkaan qabneeni namallee burjaajessanii namallee miira keessa galchuun osoo dhaabbatee barbaachisaadha. Waan akkanaa kanatu olii gad deemee ijoollee miira keessa galchee waan hin taane goosisaa jira wal godhaa jira uummanni jechuudha. Namni tokko wanta tokko odoo addaan hin baafatin dhufanii amma nama as keessa jiru nama soddoma wayii ta'e jala jira. Namni amma kun waan amma jedhamisa yoo dhagaye kun fiigee mana banatee ijoolleen arsii qalamte jedhaa balaan ibiddi qabataa deemaa jechuudha. Namni yeroo waa dubbatu afaan ofiitti ziippii godhaa yoo dubbate barbaachisaa abbaan fedhee haa ta'uuti. Waan ragaa hin qabne waan wanni hin qabne tokko dubbachuun hin barbaachisu maali jennaaniin at least yoo dubbattellee waan dhugaadha nama waan viidiyoodhaan agarte waan ta'e yoo agarte dubbadhu akkanumaan oduu jettee fuudhanii miidiyaa kana gubbatti waan hin taane keessa wal buusuun barbaachisaa miti. Kana lammaffaa irratti namni ho'i reefas keessa dubbii bareedoo dubbate I think abdoo na fakkaate dubbiin tun bakka kaatee qabdi. Namni keenya amma ijoollee wallootiif ijoollee arsii jedhaniitumaan gama lamaaniin walloo farsii jedhan malee waan kana abbaa kaasee qabdi dubbiin abbaa qabdi akkuma reef isaan dubbatan san dubbiin bakkeen kaatee bakka mubaarak musammaa fa'aarraa kaatee isa namni dhaqqabaa ijoollee wallootiin dhaqqabaa jedheen himata gaafa sanii nulleen keessuma jirra argitee. Himata gaafa sanii keessa nutillee inni jira jechuudha gaafa dubbiin tun kaate gaafa ijoollee si koomandootu walirratti ijaaramee si diigu si balleessuuf deemaa jira jedhaniini dubbiin kun achirraa kaate jechuudha gurbaa kiingaa marsantu mana barsiisaatti ni yaadatta Nuruddin Shaashee. Mana sanitti haasofnee achiin wajjin haasa'ee deemeetiin ijoollee si koomandoo mana barsiisaa keessatti sitti kaatee jirti si balleessuu feeti jedheeni dubbiin achirraa kaate obboleessoo achirraa kaka'ee namtichi gabbayeetiin guruuppii ijaaramee jira tokkummaa guruuppii ka jedhu Marqosiin fa'a turumbadoo nama jedhanii Marqos Kinga Ahmed turumbadoo ijoollee nama hedduu keessa akkama jedhanii nama baay'ee keessa yes nama baay'ee keessa warri kuni kaleessa intalo amma siifan Kamaal jedhamtu takka faati guruupii isa waliin ta'anii kaleessa viidiyoo jala taa'ee waraabee jiran araarri hin barbaachisu
warri araara jedhu kun haga sheekota yookaan haga aslii fa'aan bahutti warra duuba taa'ee ergaa ture jettee itti sinaasoitu jala taa'ee viidiyoo waraabee jira guruupa tokkummaa jedhu san jechuudha ta'anii itti mari'atan araarri wayitu hin jiru warri araara jedhee amma olii gaffii kunniini warra duuba taa'ee ergaa ture warra jedhanii itti haasan jechuudha kanaafi dubbiin bakka kaate qabdi laale waa been eessaa badee irkab badee ilkaan eessa badee irgab badee jedhan dubbiin bakkeen badee bakka sani wanni sun agachii badutti ijaarsi Ameerikaa jira akkasuma Kaayiroo jira akkasuma agartee biyya keessa biyya Arabaa keessa jira ijaaromsi achi wal ka'eetiin ummata kana hin cabsinaa irratti mari'atan jechuudha ummata kana ummanni kun amma maaltu deemaa jira arsii ummanni arsii kun bakka mara deemeetiin nama cinina amma walloo likkii galchite jedhanii namoonni kutaa birii haasaa jiran wanni acha walirraa qabnee kijiba haasuni wayitu hin jiru yaala abbaan feeta wara. Siyaasaa maratu harka keessaa qaba dhugaa rabbii. Yes, waan kana waan guddaadha jara kenna agartee amma ijoollee wallaaltota wal fixaa jirtu kanaa miti dubbiin. Dubbii warra duubaan ijaaree qindeessee Jamaal itti dabalatu fakkeenyaaf mana caffeetti bilanii dhiichisaa ture seenee ture. Deebi'ee ammoo mana farmaajootti bilanii farmaajoo nama raffisaadha. Farmaajoo mucaan jimmaa. So kanaafi wanni bakka mara jirti bakka ijaaramtee qindaa'amee jira. Kanaafi wayita namni kenna mootiyyuu especially miidiyaa rabaanii wayita waa dubbatanii waan lazzaa qabu dubbachuun barbaachisaa waan booda ittiin qaanfanii dubbachuun barbaachisaa. Asuma gubbaa caffaraa oolanii itti muddii irra cabsii maalii godhii akkana godhiin kun hin barbaachisu. Agartee walloo keessaallee wallaalatu waan kana dalage. Arsii keessaallee akkasuma jechuudha ijoollee walloltee walitti dhaadatte tunniini namoota wallaaltota agartee wanni raawwatame wanni dalagame waan akka Oromootillee mataa gannama qabachiisu akka ilmaan sikkoo mandootillee akkasuma jechuudha. Wanti kun ammootiyyuu amma namni na dura dubbatee jira biyya keessaallee wanni kun akkana yoo deeme namni wal dhiisuu hin deemu jechuudha. Dubbiin fagoo deemte jechuudha. Especially amma namni du'ee jedhamu kana ruuhiin namaa baatee qoosaan as gubbaa akka namni akkana dhufee walitti qoosu akkana ta'e jedhu kun hin jiru. Ruuhiin namaa is not easy. Taphaa miti jara keenya ruuhiin namaa. Namni ala bulaan bakka argetti wal goorraa wal ajjeesa jechuudha. Nuti nama nageenya dubbannu kana ruuhiin namaa yoo baate nam tokko nagaan taa'ee waliin naasa yoo buleessu. Qaldiin akkasiin jiru ruuhii irratti. Ruuhiin ijoollee wallollee yoo baate ruuhiin ijoollee arsiillee yoo baate ruuhiin nama tokkootu yoo baate taphaa miti garuu ammoo warri badhee taa'ee caffaru xiqqoo isii odoo afaan kana keessa lugaama kaayatanii wayyi lugaama barbaachisa miskiina achi jiru san fixuun especially nuti warri Awurooppaa keessa jiru Ameerikaaf Awurooppaa jiru tasgabbooyineetiin agartee nama walitti naquu odoo baanne waan akka isin dubbachuu barbaadan agartee wanni guddaa waa miidhaa jiru afaan keenya kanatu waa miidhaa jira. Namni afaan ofii kana yoo ziippii ittiin goone afaan kanatu waa balleessaa jechuudha jara keenya. Miila laga bu'ee deebamee afaan laga bu'ee deebi'uu jedhan. Wanna taasisu itti kana waraabbameetiin olii gad deemaa jechuudha. Waraabbameetiin kaayaa fi gama sheekonni teenna waan kana dhaabuudhaaf baay'ee tattaafatanii turan. Hedduu tattaafatan. Hedduullee yaaliillee godhan. Araara odoon ta'in isaan ijoolleen qabamtee cinqaa keessa jirtu sun gara lamaanuu gadaadhiisanii jedhaniitiin yaalii guddaa godhan miidiyaa gubbaa'anii kadhatanii boo'aniitiin. Namni uummata kana kabanye namni uummata kana kabajeeti waan uummanni kun jedhu hin dhageenye wanti baasu maali yoo jettan warra Suudii keessa jiru akkuma reef namni hedduullee dubbate. Uummanni Suudii Arabiyaa keessa jiru gadi bayeetiin imbaasiidhaa fi warra shurxaa biyya saniitti ofirraa viidiyoo kana fuudhanii kennaniitiin uummanni kun likkii ofii argachuu. Yakkamaadha taseet abbaa fedhe haa ta'u waa'ee naa dhabbaleessa kiyya maan taane. Yakkamaa. Yakkamaadha. Yakkamaa irratti ammoo qoosaan kuni maalikiyyaa kuni arsiidhaa kuni walloo kuni maalikiyyaan hin barbaachisu. Namni yakka miskiina ijoolleen dhakka itaate tunniin. Miskiina ijoolleen tun wanni ati laaluu qabdu beeki ijoolleen tun ruuhii du'uu wayyaa beeka akka godhamuu irra buleeyyan kiyya namni ijoolleen tun namni ashawaa nyaate akkamii jiraata deebi'eetiin namni harcee afaanitti tumanii bishaan irra dhugi jedhanii akkamii jiraata deebi'e namni muka itti onna godha sun akkamii deebi'ee nama ta'ee nama keessa deema waan jedhu gumaan ijoollee tanaa kafalamuu qaba. Agartee gama lamaanittiyuu namni waan kana raawwate itti gaafatama fudhateetiin itti gaafatamummaadhaan uummata biyya san keessa jirutti kennameetiin wanti kuni gama seeraatiin dhumachuu qaba obboleeyyanti as gubbama teenneetumaan ilaalii dhayuun qofti faayidaan qabu. Warri biyya san jiru
They need to work on this. Qaldiin akkana